maanguddoollee nu jidduutti fixee jirti xumurannee jirra. Kanaafuu ayyuu amma wanti waliin mari'achuu dhufne ayyuu wajjin mari'achuu deemna. Maanguddoon xumurattee ni fuutan jedhanii ni fuudhee jedhanii uummata fuulduratti waadaa seenee waraqaalee na farramsiisanii waan jiru isinii hima. Na injifattee jirta. Ati koo yoom irraa akka isan seerumsaa gaafa naan jedhan baay'een gammada jechuun baqa fedhiin qaba keessa kootiin fedhii guddaan qaba gaafa waan biraa osoo ta'in dhuguu garuu ati sin fuudhuu osoo naan jette ammallee osoo sin fuudhu yaada kee jijjiiroo ofiin ajjeese ooy bannee nu fitte amma isaa argadheera amma aannan hin dhugan ani immoo aannan dhuydam ani immoo maal murteesse maal shakke beeta na jaalatti osoo hin ta'in kasumii dhuideef kan nama biraa taatee hanga argutti of ajjeesuu naa wayyaka fajjeesuna ammas barka mana biraati kan kee qofaa miti gana ammas labannaaf akkam taate maatiilleen walitti araaramanii jiranii amma maal murteeffachuuf dhufne guyyaa irraa maaliif haala kanaan babbareennee wal fakkaanne kanaafuu amma guyyaa cidha kennaa murteeffachuuf sargii dirqama ta'e ni kaasii godhe hagas turuun qabu sanbata kana ta'uu qabu kan ammaa kan kan ammaa kan maaltu barbaachisan miizeen barbaadu anu afsi qofatu uummata dukkanarra yaa haafan firri fagoo jirullee achumatti haafu ani sanbata kana garuu darbuun qabu dirqama amatti murteessite Franki kana wabiin akka ati ni jaalatu quba qaba jechuudha waan kana onnarra dalgeef iccitii jedhinaa himuu dideera wabiin quba qaba akka ati ni jaalatu wanta si ajaa'ibu keessaa inni iyyuu siin fuudha jedhee na gaafatee ture wabiin moo assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtanitti nageenyi si wajjin haa jiraatu jecha guyyaa irraa maal qabannee isin dhufnee wanti qabannee isin dhufnes keessummaa samoonii kana akka hin taane godhee jiru qabadhee isin dhufee jira jechuudha mee maaliif dhufnee waan addaa wayii qabannee isin dhufnee jalqaba isin ufaa barsiistu ayyaanni jedhama haadha manaa Said intana ya gana tawf dema jarjarti ati mo jarjarti jarjarti kamadat ya heerum jarjarte rabbi sifa godu amin yarra akka ummata dure gubbatti argitan ani bisin sargi godhachuuf yokan cidha yokan aruza godhachuuf murteessine jirra jechuudha akkasimi akkasi maatilleen kasila naayisisu deeman aarani sitwaan akkana ilmooteen irra dalagee osoo akkasiin duute anis rakkoo guddaa keesseena kanaaf bagarbi sibaase amin akkatti akka na jaalatu mbeene edaana na jaalatu ni qaba sin jaalata jaartitii qofa na jaalatu eda jaartole hedduu na jaalatu deema kana dubartii hedduu na jaalatu jechuudha maashaallah akkasi waa hundaafu isilleen akkuma beekamu akkuma dhageettanitti dirqama nafuutu malee addunyaa tanarraa deemuu barbaada uf kuchiisaa jettee warwaattee waan intaani nam tokko immoo godha kanaan duras akkuma miidiyaa adda addaa irra dhageettanitti namoottan hedduu sababa xiqqoo adda addaatiif uf ajjeesan jechuudha kanaafuu isilleen immoo isilleen akkas akka hin taaneef booda anuyyuu seenaan taane rakkoon taane keessa seene jechuudha akkam osoo isin sababa kiyyaan ampiraankii san irratti dalagee amartii sanitti godhee deebisee ampiraankii jedhuun sababa saniif osoo isin akkuma jettu nam tokko keessattuu dubartiin onneen isii akkuma harma isiitti rarra'aa jedhanii kanaafuu mammaakkan leebee kubaadhu huma argitetti homa xiqqishutti aartee yoo san waa murteessi jechuudha dandeetteetiin takka malee hundi isaanii akkasii miti kanaafuu ayyuun akkas gootee of ajjeesa waan jettuuf ani immoo of hin ajjeesini anaa jecha ana jaalatti of ajjeesa anuu boru du'aa hin beeku kalaas of hin ajjeesin jedhee ani immoo akkas kanaaf isin sababaa kiyya akkas ta'urra kan jettu wal fuudhuuf aniifiin murteessine jirra maatiin isinlee immoo jalqabee isin dhiisee maanguddoo obboleessi kiyyas maatiin kiyyas dafee maanguddootti ergee haala saniin maanguddoon wajjin jaarsummaan xumuranii jechuudha. Isiin du'urra anummaan jaartii lamas shari'aanu taatu naa yeemire maanguddoollee nu jidduutti fixee jirti xumurannee jirra. Kanaafuu ayyuu amma wanti waliin mari'achuu dhufne ayyuu wajjin mari'achuu deemna maanguddoon xumurattee ni fuutan jedhanii ni fuudhee jedhanii uummata fuulduratti waadaa seenee waraqaalee na farramsiisanii waan jiru isinii hima. Na injifattee jirta. Ati koo yoom irraa akka na jaalatte garuu? Ani durallee sin jaaladha. Maatiin isan seerumsaa gaafa naan jedhan baay'een gammada. Jechuun baqa fedhiin qaba keessa kootiin. Anatti heerumuuf? Fedhii guddaan qaba. Gaafi kana naa dhiyeessitu baay'ee takkan gammadee akkamitti akkasiifsuu hin danda'u. Gaafa piraankii naan jettu of ajjeesuuf qofa osoo hin ta'in utuu gaafa san gamoo wayirraa ofiyyuu darbite baay'ee natti tola. Baga rabbi san hin godhin osoo san taateef achiin kuttee. Achi maatiin na argatee gaafa qoricha san dhugu
baay'eelleen dhugne xiqqoodha. Mana yaalaa deemee ergasii ka nafuutu malee du'een badaan jedheeni waadheera. Summii garuu akkamitti gurguran? Barakinaadha kafana miicuuf jedhee. Suuqummaan kasi gurguru sunu qabamuu qaba. Inni hidhamuu qaba ana qofaa miti. Akkasii warra tajaajiltoota kenna haala kanaan dhuydee baguma rabbi gamoo gubbarraa hin darbe. Jinniin ol fuudhee bar gubbaa si hojii kana si hojii jedhaan yeroo afaan qabatu. Jinniin waan waan itti dhageetu dhaati. Kana dhiisi as kanaa miti kun dafee sin ajjeesu konkolaataa jala of darbe. Gamoo irraa of darbe waan jette. Kanaafuu asumaan gorsa isin hafaa ta'u hordoftoota kenna. Namoota tokko tokko qormaanni gurguddaan isin qormaatuu hin danda'a. Sabrii godhachuu yaala. Sabrii namni qabu bakka guddaa gahamee sabrii fi yaala waa'ee fi hin jarjarin nama murteessuuf keessattuu dubartiidha. Dhiirri darbee takka takka jechuudha. Jinniin nama suwaasti. Itti nama jabeesti. Akkas akka hin taane asumaan dhaamsa. Ati har'a booda waan biraa taatee nu dhuudha. Waan biraa osoo ta'e hin dhugu garuu ati sin fuudhu osoo naan jette. Ammallee osoo sin fuudhu yaada kee jijjiiroo. Ofiin ajjeesu. Ooyee bannee nu fitte. Of ajjeesuun koon oolu. Hin oolu. Amma summii dhugeen duufee Ni mi'aa garuu summii sun. Yeroo saniif mi'aa ture. Ni mi'aa waan aarteertu. Amma. Sukkaara itti naqatti akkana dhuyi. Akkanatti aareen ture baay'een aareen ture. Ajaa'ibatti attama ajaa'ibaati garuu akka itti murteessuun kan kee. Amma isaa argadheera. Amma aannan hin dhuga. Ani immoo aannan dhuyidam. Ani immoo maal murteesse maal shakke beektaa? Na jaalattee osoo hin ta'in akkasumii dhuyideef. Ani takkaa jirtu karaa gubbatti uummata fuuldura salphadhee maaliif salphadhaa jetteetiinis aarii sanii dhuyidese malee ati jaalanna irraa hin qabdu. Dhugaa ni jaalattaa? Dhugaa isin jaaladha. Jaalalli sirraa nan qaba. Lammaffaa immoo akkasitti gammadee keessi koo fudhatee akka haadha manaa qabdu ijoollee qabdu osoo beeku jaalala keetiif jecha tole jedhee fudhadhee ture. Amma hin ta'u piraankiidha hoo naan jettu mee yaadi. Osoo gamoorraa of darbeeyyuu namni natti farade. Si farada maaliif jettee pirankii ilma namaa kanarratti ilma namaa qofaa jaaladha osoo si jaaladhu ilma namaa qofaa miti rabbu pirankii namarra dalaga si galee osoo si jaaladhu akkamitti jettee nama qormaata rabbi si galee miti pirankii jechuun qormaata jechuudha magalatti rabbi si nama qormaata waan rabbi si qormaatutti sabri gochuu qabda ilmi namaa kama sabri qabu bakka guddaa ga'a kanaaf ani jaalalan siif qaba ka jaalala waan siif qabuuf utuu jaalala sirraa na qabu baatee rakkoon qabu pirankiidha jala darbita jaalala fedhii yoo ta'ati yoo of ajjeestan argatta moo guyyaan du'e eeggachuu deemtu qabrii keessatti kan nama biraa taatee hanga argutti of ajjeesuu na wayyaqa of ajjeesuu na ammas barka mana biraati kan kee qofaa miti gana ammas lamannaaf akkam taatu isa wajjumaan ilaalla wajjin ilaalla ati nama sodaachisu obboleetti tiyya akkana biraa sabrii hin qabdu baragina fiffiida jinni si keessa jirtu moota addaati jinni meeqa si keessa jira garuu jinni waa takka hin qabu jaalala keetitu na keessa jira. Jaalala jinni sitte. Akkasii amma tolee waliigallee dhiifamas naa gootee haala kanaan gammaddee baga lubbuun jiraattee haala kanaan jiraattee gammaddee dasneedha. Hedduu anis gammachuu guddaa qaba. Osoo achiin dhabamte anis ilaale har'a eessa jira yookaan manidhaa keessatti shamee dhugaadha